Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadheessanii deebi ammootiyyuu viidiyoo yookaan ammootiyyuu rakkoo biyya arabaatiin wal qabatu jechuudha. Akkuma jedhamu warroonni biyya arabaa kamuu keessa jiraatan rakkoo fi akkamitti akka jiraatan isaanuma qofa beekachuudha. Namni kamuu beekuu fi hin danda'u jechuudha. Akkasumas biyya biyyatti yoo jennu keessattuu rakkoon irra caalaan hammaatee kan jiru biyya tana keessa biyya Beerut keessa warri keessa jiraatan ni beeytanii warri keessa jiraatan bichaa miti warri biyya arabaa kamirrayyuu jiraatan rakkoon akka biyya tana keessatti baay'atu ni beeytan jechuudha. Viidiyoo kana akka dhumaa dhaggeeffadhaati. Hiriyoota keessan kamiyyuu akka sheer gootan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Maaliif rakkoo hin taanetti amma jechuudha biyya kana keessatti ammallee waan dhagaheerra waan argerra isiniin gahaa warri fudhatan okee fudhadhaa warri ammootiyyuu hin fudhanne duruma seentanii dhaggeeffachuu dhiisuudha. Waan biraa kaasoftan I don't care. Ani kanaaf bootaa hin qabu. Parsentii 100 keessa parsentii 25 iyyuu waan kana yoo dhaggeeffate anaafis gaariidha jechuudha. Anuma isinirraa uma argadha osoo hin taane waaqayyoorraa nan argadha jechuudha. Tanaan dura birri keessan isaanirra deechisinaa yoo jedhu anaaf irraan fudhattanii ammootiyyuu isaanirraa fudhadhaa jechuun kiyya badii kan isinitti fakkaatu tokko hin jirtan jechuudha. Ammootiyyuu tokko deebi'ee kan galatallee na galchan inni jiranii irraa fudhadhu akkuma tinaan jettetti itti deddeebi'ee gaafadhee irraa fudhadhee isaan kan dabaafis hin qabnu jedhanii jiranii. Kanaafuu birrii keessan irraa fudhadha warri isin jedhe kan irraa fudhattan fudhattanii kuuwwan keessan ammootiyyuu waan ta'e kaasoftan ani kanaaf xiqquma shiiboota hin qabu jechuudha. Kanaaf warri dhaggeeffatan nu fayyada jettanii warri dhaggeeffatan dhaggeeffadhaa. Akkasumas warri biyya arabaa kamirrayyuu jirtan waan biyya arabaa keessatti ta'ame beekuun an dhugumatti jechuudha baay'ee si fayyada. Anamma jechuudha osoo isin ta'ee bakka keessa san bu'ee nama akka kiyyaa kana oduu isin biraan gahu jechuudha waan ta'ame isin biraan gahu kana baay'een galateeffadha. Maaliif waan hin beekne yoo dhagahe maaltu ta'aa jira biyya kana keessatti jedhame yoo dhagahe naaf gaariidha. Mana tokko manni gaariin ni jira tokko badaan ni jira. Mana gaarii san keessatti amala kan yookaan mootiyyuu badiinsi sirraan mul'atu yoo ta'e amala kee sirreeffatteeti kan bultu jechuudha. Akkasuma mootiyyuu mana badaas kan jiraattu yoo ta'e akkasuma hundaan balaansii eeggatteeti kan jiraattu jechuudha. Yoon kana jedhu biyya arabaa kamirrattiyyuu mataa ofii gadi qabataniiti kan jara wajjin bulanii yoo isaan iyyanillee isaanuma faana iyyanii yoo isaan kolfanillee isaan faana kolfanii yoo isaan maraatan wajjin maraatanii yoo gaddan yoo bo'an hunda akka isaan ta'an hunda waliin taate jechuudha. Akshinii kee isaanuma faana jijjiirtetti waliin jiraachuudha jechuudha. Kana yoon jedhu isaan yoo ati aarte hin jaalatanii yoo ati mataa buuste hin jaalatanii zim yoo jette hin jaalatan jechuudha. Kanaaf kanan isin jedhu isaan yoo aaranii ati ammootiyyuu biratti kan gammaddu akkas yoo kan ta'u ta'e ishii maaliif aarte maaliif akkas yaada amma fakkeenyaaf hiriyaan kee tokko si bira taa'ee kan bahu yoo ta'e ati biratti yoo kan kolfitu ta'e gaarii miti waan ta'eef annugaan isin jedha akkuma isaan jiraatanitti waliin jiraadhaan isin jechuu barbaadeeti. Kana wanni nan isin jedhu isattaan sudhaan garuu wanni haadhaan viidiyoo kan isin biraan nageessisu keessatti baay'ee na dirqamsiise kaleessa irraa haga addaatti sammuu biyya keessa walii gaddeema homaa garamitti akka qabadhu nama beektanii. Kanaaf jecha mootiyyuu hundi keessanuu dhaga'uu qabdan jedha itti kanan isin biraan gahu mucattii amma suuraa ishee tana irratti argitan tun fooqirraa kufteeti kan isheen duute jirtu jechuudha biyyuma kana keessatti. Kan biraa mootiyyuu tun duute waaqayyo lubbuu ishee haa maaru. Biyya kanatti namni du'e jechuun yookaan mootiyyuu Itoophiyaa miti zeegan kamiyyuu kan biyya biraatti dhufee keessatti hojjetu du'e jechuun ejeensiidhaaf gabiin galee jechuudha. Kana yoon jedhu birrii reeffan gara biyyaa galchan sassaabanii cinaan isaaniif galaa cinaan reeffa galcha jechuudha. Kana yoo ta'u mootiyyuu
isaanin argatan jechuudha. Gimmaasha kana hunda rabbisina oolchuu lubbuun namaa bakka itti baatu waaqayyo qofatu beeka. Kan kana akkas taatee duute namootiyyuu sababa jechuudha. Namni kamuu uumame osoo hin du'in kaafu hin jiru jechuudha. Kana namni gubbaarra jiru hunduu cubbuu nu dalaga. Akkasuma mootiyyuu kan du'e gara waaqayyoo deeme jedhama jechuudha. Akkasii du'eetu lammiin kamiyyuu biyya kana keessatti dhufee du'eetu reenfisaa nasaa galaa jiran jiru. Kun ammoo waan fokkisaadha. Biyyi tun ammoo waan akkanaan jalqabdee jirti. Annugaan isin jedha. Ana baay'ee sammuu kee keessatti na dhukkubsa jechuudha. Waan sammuu kee keessatti na dhukkubsa ammoo hundi keessanuu beekuu fi dhagahuu qabdan jedheetti kanan ani isin biraan gahu jechuudha. Kana tokkoffaa irratti namni biyya kanatti yoo du'e kalee keessa baasatanii gurgurataa jiranii. Akkasuma ammoo yoo kanan jedhu akka harki caalu biyyi kun beelarra jiranii ni beeytan jechuudha. Sababa ciqicikii kanaan sarraatanyaa sababa itti soqaniitti akkas loloo itti soqaniitti sababa itti soqaniitti kan ishiin akka ishiin duutu godhanii kalee ishii keessaa baasanii gurgurataa jiranii. Kana yoon jedhu mucattii amma dhiyoo kana sa'aa jiran warqii hatte jedhamteeti. Warqii hatte opportunity taatee garaa keessa laallamuu qabdi. Ani kun maal akka jedhee isinis maal akka jettan aniyyuu of keessa of achoofetti garan itti qabadhu dhabee hiikkaasaa dhabeeti kanan isin biraan gahu jechuudha. Wanta akkanas ni jira biyya tana keessa. Yaa obboleeyyan kiyya warqii hatte jedhanii opportunity taatee garaa keessa halaallamtuudha wanni jedhamaa jiru. Warqii erga hatte garaatti kan liqimsitu moo mucattiin ture? Yoo garaatti liqimsite warqiin kun ishiidha foon ta'amoo maal ishiidha ta'a? Qabattee garaatti yoo galtu ani maaliif akkasitti akka yaadame? Ani kunis anaafis gaafidha isiniifis gaafii ta'uu danda'a. Kana yoon jedhu ishii kana sababatti soqaniitti opportunity yoo taate kalee ishii keessa baasanii gurgurachuudhaafi. Kan kana ta'amaa jiru jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyyaa rakkoo guddaatu ta'amaa jira biyya kana keessa. Yoon kana jedhu birri keessan gaa hojjettan akkuma tanaan dura isiniin gahe jechuudha. Warri ala keessa hojjettan birri keessan qofa harkaa qabdaniin gara biyya keessanii galaan isiniin jedhee jira jechuudha. Amma karaa seeraatiin karaa seerri amma ifa bahee yookaan mootuu hiyyamni argame kanaan nama tokko kan barbaachisu $500 tikeetiin jechuudha. Yoo kana harka qabaatan ta'e gara biyyaa keessanii galuudha. Kanas ammas irruman deddeebi'ee dubbadha jechuudha. Rakkoon akkanaa kun osoo isinirra hin gahin jechuudha. Biyyi tun daraan kam duraanii caala gaddeemaa jirti malee wanni ishii toloofaa jiru hin jiru. Yoon kana jedhu biyyi tun Beerut Libaanoon haa jedhamtu malee akkuma keenya kan Itoophiyaa saniin adda babbaha jechuudha. Biyyi gaariinis ni jira, badaanis ni jira. Kana yoon jedhamuutuyyuu ijoolleen Itoophiyaa keenya yoo dhufan bakka kanaan nu gahaa, mana kanaan nu gahaa jedhamee hin beekamu jechuudha. Dhufee carraadha. Mana badaas gaaris gahuu danda'a jechuudha. Mucattiin amma fooq irraa kuftee duute jedhamtee Jabalii tun ammoo warqii nu jalaa baddee hattee opportunity kataaka jedhamu. Beerut keessa jedhu Beerut keessa eessa akka taate ani irraa hin beeku jechuudha. Waan dhagaheen waan mucattii sun irra geessen viidiyoo biraatiin qabadhee isinii deebi'a. Tabiraa ammoo tana mucayyoo suuraa ammarratti argitan tun jechuudha. Facebook irratti argee baay'ee ni boossi maal jedhee akkasinitti hin beeku yoon dhaggeeffadhu. Kan isheen jette jechuudha yookaan nan du'a yookaan isaan na ajjeesanii garaan kiyya keessa na dhukkuba edana nan du'a yookaan isaan tun ajjeesaa viidiyoo kana sheer na godhi TG'ee koo jette jechuudha. Warri keessan barbaadan jechuudha kara keessattiin viidiyoo isin erguu nan danda'a. Viidiyoo asirratti yoon poostu godhamuutiyyuu YouTube'n hin haqa waan ta'eef seera qaba waan ta'eef isheen ni boossi viidiyoo fokkataadha waan ta'eef kanaaf jechuudha. Namni mucattii tana beektan kunuu achi keessa screenshot godhee asirratti isinii maxxansee jira. Yoo kan beektanii gargaartan ta'e ishee amma suuraa irratti argitan tana jechuudha. Viidiyoo kana sheer godhaa jetti. Baay'ee nageechisu sirriitti yoo hangam laawudii irra bootayyuu
dandeessa hin dubbattu jechuudha mucattiin. Akkasii yaa obboleeyyan kiyya namni mucattii tana yookaan suura irratti argitanii ni beeyna jettan keessan na dubbisaati viidiyoo isiniifan erga jechuudha yaa obboleeyyan kiyya maal akka taate ani irraa hin beeku jechuudha. Ni boosiin na dhukkuba dandeessatu hin dubbattu maal jedhe akkasinitti namni kan adda baafachuu yoo barbaadan ammutuyyuu gara keessatiin na dubbisaati viidiyoo isiniin argachuudha mucattiin ishee suura irratti argitan tana jechuudha. Akkasii hundaafuu sheer gochuu hin dagatina. Ijoollee biyya arabaa kamirrayyuu jiraniif sheer godhaa.